ol'aanan chief in commander kan jedhamini yookaan amaariffaan የጦር ኃይሎች ዋና አዛዥና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ jedhamee kan waamamu har'a lolicha kallattiidhaan daawwachuudhaaf adda waraanaa Affaar irratti argameetii jira. Ganama baliisaadhaan magaalaa Finfinnee irraa bararuudhaan kan Affaar dhaqee Dr. Abiy Ahmed namoota hedduutti dubbiin kun ajaa'iba guddaa ta'eetii jira. Lafa lolli itti gaggeeffamu, lafa madfiin itti dhugaafamu, lafa taankiin gaara gamasii walitti raabsu, lafa ilmi namaa guyyarraa itti du'u, lafa matarayyasni gaara gamasiitti kan gamanaa kan garasii kan gamasii immoo kan garanaa dhukkee itti kaasu, lafa guyyaarraa leeffi lafatti ciciisu, lafa namooti hedduun itti madaa'an. Dirree lolaa kanatti Dr. Abiy Ahmed argamuun namoota hedduutti raajii ta'eetii jira. Dr. Abiy Ahmed akkamitti daffaree yookaan onnee godhatee lafa kanatti argame wanti jedhu gaafii keessan ta'uu danda'a. Lafa kanatti kan argame mootu Dr. Abiy Ahmediiti miti qofaa miti. Pirezidaantii mootummaa naannoo Affaar akkasuma ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa akkasuma ajajaa waraana biyyattii kan ta'e Itamaajoor Shumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa qondaaltonni waraanaa gurguddoon isaan wajjin turan adda kanarratti argamanii adda kanarraa lola ajaa'ibaa kana ilaalaatii jiru. Garuu kun immoo ufiitii balaa ufitti fiduudha. Lafta kanarratti wayyaaneen dhiibbaa dhaqqabsiisuu danda'a jedhamee lafa itti tilmaamamuudha. Meeshaa waraanaa fagoo irraa dhukaafamuun osoo dhukaasee jara kanasitti barbadeesse maaliif akkana godhan namooti jiranis hedduun jiru. Deeggartoonni mootummaa kuni gootummaa irraa maahiti mootummaan kursii irraa bu'ee adda waraanaa dhaqee kallattiidhaan adda waraanaa daawwachuun loltoota isaa jajjabeessuudhaan amilee itti horuudha. Kuni gootummaa gaafata osoo mootummaa gadii taatee masaraa keessayyuu hin ba'u jechuudhaan warri Dr. Abiy Ahmedii fi raayyaa ittisa biyyaa akkasuma paartii badhaadhinaa deeggaran dhaadheessaatii jiru. Dr. Abiy Ahmed qondaaltota waraanaa ol'aanoo kana wajji ta'uudhaan naannicha kana daawwataatii jira. Akka odeeffannoon jirutti immoo lolli cimaan warra wayyaaneetii fi raayyaa ittisa biyyaatii fi humna liyyuu haayilii naannoo Affaar akkasuma liyyuu haayilii naannoo Oromiyaa fi naannoo biraa irraa walitti qabameen naannoo kanatti torbaan tokko oliif gaggeeffamaatii ture. Lola naannoo kanatti gaggeeffamee raayyaan ittisa biyyaa, poolisoonni humna addaa Oromiyaa, poolisoonni humna addaa naannoo Affaarii fi poolisoonni naannoolee biraa irraa dhufan Sumaalee fa'aa dabalatee naannoo kanarratti lola gaggeessaniin wayyaanee naannoo kana jirtu barbadeessuudhaan naannicha erga qulqulleessanii to'annoo fi jala galchanii Dr. Abiy Ahmed garasitti imale jechuudhaanis namooti hedduun dubbataatii jiru. Odeeffannoon AGM qulqulleeffatee isiniif gabaasaa turellee isuma kana naannoo kanatti raayyaan ittisa biyyaa warra wayyaanee warra yookaan warra juuntaa jedhee kan mootummaan waamu irra akka aanan isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Dr. Abiy Ahmed fa'aa adda waraanaa Affaariitii jiru. Gabaasa bal'aan mootummaan achitti ta'ee gara maahitti kan walitti deebinu ta'a. Amma odeeffannoo itti aanutti isin ceesisa.